حركة فوني هردو توتا بازو تو بنترتينمنت channel ندوك إنه كم نجاح في يعني يوتيوب الرجع حالة خنا فكرت مقالة منفوعة كيستي منفوعة بيتزا سوداري بيا مقالة ريال ترى منفوعة كيستي حالة خنا فكرت زنت إيش تجرا ها زنت إيه مالسا شاشة يتجرا يرون سجى كما يصير أقل كان يرو قراتي زنت جنة شافتين على مكان يفوق ووز بيتزا ها أكره جراتي قرمو ما تسوق بجي تسوق كلام جنة واي قابي دبي كم تقول قابي نيتي إذن اللي بوس دي منادي نوجين ترتي غاري أكا قوتن أبدي رقمنا بعد تو انترتينمنت channel سبسكرايب قراتي روتا سيرفيس دبل سا أكا تمام ماس والت كولكشن سداوات تاتي يادك أبدنا مو كومنتي كده نوهاين سنجا مستر كوكي نهاد هذا جيس duraan dursee hordoftoonni baazootuuf sabiskiraayib godhuudhaan akka gargaartan isin gaafadhaa itti aansee immoo har'aan talagaa waan nama kofalchiisu qabannee dhiyaatee jirra seenaalee dabartee keessaa jechuudha. Wanni na kofalchiisa wanni akka seenaatti yaadadee jechuudha waan biyyatti hojjetame. Seenarraa gaaf tokko osoo barachaa jirru mana barumsaa irratti jechuudha. Osoo barachaa jirru nuti gama magaalaatti barachuu jirra. Achirratti osoo barumsaaf jirru namoonni baadiyyaa kun kan beekame nyaata baadiyyaa kana fuudheeti magaalaa fidee achitti hojjetu. Bukkee fa'aa fuutaniiti waaqayyoo daakkettaniiti fuutanii magaalaa baaftan. Warri magaalaa kun wayii akkas beekaa? Injiru. Sirriitti ofaa qarshii taqqabni. Injiru. Nuti ijoolleen jaalallis ijoollee magaalaati. Jaalallee qabna. Ijoollee magaalaa. Isaan warri isaanii magaalaa achi jiraatu. Kana nyaata achitti marqaa hojjechuu jira shuuroo jechuudha. Marqaa hojjetan. Cicaa baadiyyaarraa fuudhanii fidantana marqaa hojjetan. Sirriitti maalanii jiru gaa'e biddeen fituun ni ulfaatti. Marqaa baadiyyaa waan taaneef waan hin dandeenyeef shuuroo godhachuu jira. Numaa shuuroo godhachaa jiru. Ijoollee shamarran nuti jaalannu kuni nu bira dhufuudhaaf nu bira dhufanii qo'atanii nu bira dhufuudhaaf harkini halaalarra isaanii deemaa jiru jechuudha. Yeroo isaan dhufan osoo nu hin gahin harkini ofirraa isaan halaalatti jechuudha. Amma nuti shuuroo godhu jirra. Isaan harkinaan shuuroo fuuneetuma weelkaam ficaa irraa itti buusne kana. Weelkaam duwwaa jiraame weelkaam xiisha jechuudha ficaa irraa itti fuune san. Asuma fuunee shuuroo achi gannee. Ijoolleen isin dhufnaan? Shuuroo weelkaam darbinee. Haqa'iin bakka of weelkaam jennee gara baadiyyaatti haqa'iin lalli bee hojii yaaddaa. Itti gannee. Akkasi fuudhee mucaan tokko fiigee fannise. Ijoolleen bobboontee tottolfachaa qulqullatee isin bira qamaatiif dhuftee isin giizee sana marqaa godhataniiti jettanii qaanfattaniiti. Nuti amma mana barumsaa irraa dhufne kaatee loonee godhachuu jirraan. Amma mucaan ibidda irraa fuudheetuma wanti danfaadha feestaalaan fuudhee achirra fannise. Ijoolleen dhalaan nama sadii nuti nama shan jettee jechuudha. Nama shan dhalaan eegaa. Isaan sadii isaan gama kanaan ta'an as jalaan jechuudha. Ijoolleen shamarranii. Namni sadi dhufee biraan ta'e nuti namni lama anaa fi tokko achiin teenye gara ulaa sadii. Yeroo teenyu nuti chirraa ol argine isaa hin argan. Ijoolleen dhalaanii hin beeylee wayii quba qabanii isaan duratti achiin deemu. Amma kana weelkaam gaduma dheerate. Gata harkifatanii suuroo ulfaatanii akka dhugaa. Gata harkifate. Isin namsanii godhamte sanuu maali? Oogituudhaan shuuroon oogituudha. Distiin oogitu. Shuuroon oogituudha. Maqaan oogituudhaan hogguu isaan feestaala keessa kaayan feestaala maqaan gata dhiibatan maal ulfaattiisi oogituudhaas miikaa laaffisaati. Miikaa laaffisaa akkana gadeerate. Gaduma dheerate. Nuti achi isaan gamma haasawaa eegalan gaammaan ta'e. Ijoolleen jechuudha. Ijoolleen shamarreen kun dhufee teessi amma gandatti nama bobboonee har'a qamaatiif deemtanii. Haasawaa eegalan amma isaan. Amma nuti achiin argine gaduma dheerate. Amma si shuuroon tun isinirra buutee jiran jalaa kaa jechuutti jarri shuuroo weelkaamii buufataa jira akkamitti dubban sodaannee gaammaan ta'e. Jalaa kaatti. Jalaa kaatti jarri shuuroo weelkaamii buusaa jenne sodaannee achirraa dhaynee fuulatti nu ajaa'iban sodaannee gaammaan ta'e eenyu ol deebee shuuroo tan harkaa laatu. Isiidhaa gad dhiibatti. Isiidhaa akkana gad dheeratte. Michi yoo irra buute osoo inni keessa jiru keessa xaboo buute
Anak mucaan akkana walitti dhala. Jangan wanta isaan haasoo jiru waa'ee kanaa quban qaban. Michiyyoo boontii akka biraa kanatti teessu asumarraa qabuute shuu. Isii kana qulqullettee baay'ee kana butuu gubbaa. Asumarraa qabuute. Oguu shuuroon tun asirratti jettee kana gasseentu. Naaf mucaan kaanee oolu. Naaf mucaan kaanee baafan. Kaanee osoo horiinoo baafan. Dua aku tensin. Gaafa sana guyyaa kamisaa kaanii galleen itti baati jetta. Apa macam? Silaa barumsaa guyyaa jimmataan noo beemi. Acuman namtani. Achumaan kun. Selain video minta harapam egas betul. Ega bakanya sama. Suruh rebuti guyyaa kan kamu isis bakatnya hutan ni. Guyyaa awal bertemu bakanya. Amma gaanu itti baati jeggalle. Amma isninya luftan sila lehu gak kebiasaan sih. Sabti di alaja yo kau. Sampai sampai daripada gitu olani. Waktu saya kan bayar di sini. Acuran isninya luftan di sini. Ammaan tana nuti gaamma ijoollee dhiiraa haasageen biratti harkisaniitu boqonnaadhaaf jimmata sa'a booda dhufan. Oguu isaan dhufan aboo dhayineeti akkam guutan jennee bishaan dhayinee gaafan akkam ijoolleen akkam taate micoon dandamattee sodaanni gaamma akkam taate jennee gaafan gaammaa tana yeroo dhayinee gaafan dhugaa michiyyoon hin hafne kana cufaan gubattee gaafama geessine aboo mudannu ajaa'ibaati. Ayah gak harus tuh bahasa tuh entertainment channel. Halah karena kau kacun isim buasa gira koken agar kamu itu suka isim bersenang sih isim pakal sih gira. Sih kau boleh gak amas nunggu berani nunggu apa terjal tuh nunggu apa nunggu saja. Gak harus tuh bahasa tuh entertainment channel. Tujuannya ti aku gambaran abdi sendiri karena ama mau hara berdasarkan nyampe artis ti kayaknya ama wah ada kena sebaju artis kacau mayu. Aceh. Para kan sige itu kan. Memang sekolah tidak. Kawan muda no dia kayak tiwan berarti jadinya kayak tiwan si muda tiwan kan ya. Hawasnya kan itu bahasanya itu gitu. Muda no tuh ya. Itu dah gafa. Ni betul nama yoga sih lagerte harakana. Dia mau. Wah muda no harak hari bakai saya. Sangkai samo apa wala rufi. Afaan namni kun ni beekamu beekun waan rakkoo isheen namarra fiddi. Kana irraa mudannoo namuu daldee jiru. Akkasitti gaafan biyya Yaman as ta'u ji'a lama akkana tureeti. Gaafa turee mana sobaas. Bahara baatee. Bahara bee. Gizee Yaman dhufu jechuudha. Gizee Yaman dhufu. Ji'a lama akkana taa'ee ni beekan kan namni haareenni ugaa biyyaa dhufu waa hedduudhaa jitu. Isa wanni godha jechuudha. Afaan biyyoo dhabu wallaaluunis. Afaan wallaaluu. Kanarraa jechuudha. Angaruu afaan Arabii kana biyyumatti. Ifaan fahamu. Bebbeekan. Fakkeenyaaf mana Quraana fa'aa qara'u. Tafsira gizee geessifaa. Keessaa isheenii sitti himaa afaan Arabaa kana. Himaa fahamte jechuudha. Dhageessa. Akkasitiin dhagee. Sanarraa jechuudha. Na yaamanii karaa sanaatti hoggaan dhufu ijoollee dhiiraa lamaan na keessumsiise. Ijoolleen akka ibsitan kana biraan ijoolleen alaa waa fudhanneeti gabbaati. Jidduu isaan gabbaan kana mawluudee jechuudha yookaan mawallada kan beeku ni beeka. Mawluudee jechuun nama dhalataa bakka ciisu. Biyya sanii jechuudha. Biyya Yaman. Biyya Yaman jechuudha. Akkasitti intalli takka looshni bareedu ajaa'ibaa takka. Asbaat. Natti ol seenti. Ayyee. Yarumaan ijaanisee argu onneen tolamatti. Asirraan eessa qotte haati malaa jette afaan Arabiitiin. Waan agarree hin jeen. أنا ما في شوف. وين مدام جنان؟ أنا ما في شوف يتنفس. أنا ما أعرف إنجان. إيش قلت البيت في ده قلت إنجان. ده لقيت جلتين أقرين. راح تشغل جتين. أيه. جنان كانوا ماس كبديت ما فيلم لا لا تري موت خنا ناسنيت. أفان ورا بيجن. أتني الموت ناجت. فودان كنا. فيلم لا رجال كبدي. درام فيلم لا رجال كبدي. فيلم لا رجال كبدي. إيشين فيلم لا رجال مشيلا. Aida kamera ya ikas badi. Itu dalam Arabatan. Ufatih ya, teacher ku berarti ufatih di mana jadi? Astaga nama kurang cakap nama kurang cakap nama mana nama ada cakap nama. Agar dalam Arabatan. Akan saya itu agar tembe itu. Kenapa? Saya ada ini. Isim film lalu tiada sih dalam. Aja saya mau kerja berapa tahun? Aku ya mau beredin je. Saya nak kerja nangkap legal je. News. Usuna di sini cajet.
isin garuu akka afaan oromoo beektu hin beekan isin afaan oromooti afaan amaaraa kan ni beekna nama jechuun amma gaa nama keenya kana achiin daddabraa isin jireenya irratti namni irratti daddabraa ture ni beekti jechuudha. ni beekti namni keenya gaafa raayyaa maqaan bal'aa akkasitti liifti maa bal'aa liifti liifti asiin Itoophiyaa achiin Yaman asiin Itoophiyaa. akkasitti qaljedde isinis isaanii qalje keessa kana nan nyaanne gaa waa'ee sidhaa itu dubbadhee wajjin haasa'uudhaaf nama afaan maafi afaan afaan qaban beektu seene eega isin filmi ilaaltan isilla osuma kana gagaraan daddabe maalin jechuu eegale yaabuni numa bareedin jen saaba keenya calje yaabuni bareedi isin afaan ni beektu teessan calje sabuun jen eda aramnis dhalaa biiteenya bira eda keessumummaan ni dhufaan jen dhala keenya bira eda nu aramnis keessumummaa dhufee waliin eda ollaan tahanii jen jennaan ati gaafa namni gurraacha adiin adiidha waa banii aduu seeni bakka takkatti waliin galtee wal keessumsisanuu seenan sigale tuffee dhufee dhufanii seeni akkasitti cal jette ammas anuma dhisti ammas deeme saaba ishee gaafannaa saabna kiyyaasi callan je ni beekaani akkas isin jenne sitti haarefamne argaa inni nama haaraan haa wajjirre amma chirraa kaasitiin yaa bu'een jen rabbiin silaa akkanata nama uute silaa guyyuu tokko laal si qoodee gottee maanaam na silaa guyyuu tokko kanatti laal baaqee haadha manaa godhatanii akka daawwititti keessatti ilaalanii rahaa gootee jennaan amma qofalti amma qofalti lafa sana deemte rimoota akkasuma qofaltu gidaara gootee elsee rimoota ati jechuun duraan afaan si afaan beekne ni dhageessisuun seeni ani dhageessisuun seeni amma chirraa kee qofaltee lafa sana deemte rimoota gidaaraan dhohisee rimoonni nu cabe cabnaan abuun an jetti ati waan akkasii ani maali deemu jira yooma isin ol kaatee kabala natti qolti Allah eegala nakkaate isin ma biyya siirra jirti isii adii tanaa isin ma sii gurraacha amma afrikaa kan dhufe kana ayyooma kaatee kabala natti qolti sarmaalee weegan an wal jijeeli amma rifaata natti jedhama isheenis gaa nama raabee hawu beektuun akkasii haa dubbatu akkasitti ati waan akkasii ni beektaa hinaan jetti daddafitti anis deebisaan lafaadha dhaadhaga obboleettiin jeen dhagaa xiqqeenya gubbeen fuune ani kun bar magaa dhiiraatiin qabaan jeen ani dhiira magaa isin afaan oromoo isin afii ta'u dhagaa xiqqeenya gubbeen fuune ani kun bar dhiiraa hin jeen jennaan akkasitti achi duraan teessi achi haatee siraatii toonaa taate sifir dhuftee gabbinaan si seentee akka maal duraan haguutu irrasan si wajjin bashannanaa ooltee bashannantee shaashaa godhaa ooltee jechuudha shaashaa ooltee jechuudha aba maashaallah citiillee jabeeffachuu tolte citiilee jabeeffatu akkasitti bitallee osoo nu baase namni hundi isii tana haasitu fedha anammoo ijoolleedha yeroo sana ijoollumaas jira akka ammaa kana areedaas hin baafne akkasitti hoggaa namni dhufe nama duraan manga yeroon koo anumaa wajjin kaase isin kabajii kaati ati kabajaa nama kaanii kaasa an kabajaa nama kaanii kan kaase kabajaa tiyya kan osuma akkasi gaafa bulaa ala waliin baane kophee keessa jennee waliin keessummaa ilaalle ati ijoollumaa jedhiifi nama dura haa ta'u guddaa dhufu gaantu oromoo wal kabajaa hoggaan dhufe dura kaana gateessina gasiina amma sabira dhufa amma sabira gasiina amma sabira dhufa egaa akkasitti barsiin kaasne mucaa kana kaasneetitti taa'ii maal duraan teessoo gajanis lakkitii isaanis arra isa kana wajjiniin shaajee isa kana bashannansiisaa akkas jettee yeroo hedduu ji'a tokkoof hin ture ji'a tokkichaa san wajji raahaa gootan boo raahaa godhee jicha kajaa lafatti hin benne akkas turreenya maashaallah waan addaati egaa kabajamtoonni hordoftoonni keenya aramiinis akka afaan oromoo beeku beekisi hatta faranjiin amma afaan oromoo haasa'u eegalte maaliif afaan oromoo kun afaan akka afrikaatti sadarkaa guddaa qabudha afaan sababal'aa kanaati afaan keenya nu akkana bashaasha kanaa nu akkanatti uummata gaarii kanaa hatta araba dhiisiti faranjoonnis afaan keenya beekaa hatta bineensinu kan jira sissiqee afaan keenya beeku kanuufu warra haabaa yoo walitti warra qotaqqaasan taate malee jechuudha guyyaa hayyagaa turtii keenya turtii nuti gootaniif akka turtii nu walitti gootanitti akka gammaddan tutuusa baazootuu entertainment channel gidduutti gaa channel keenya baazootuu biyyatanii itti barreeffatanii subscribe godhuu hin dagatinadha. Namoonni hedduun ga'anis akkanatti ijoolleen kun akkana nama hojjechiisi gatee hojjechuun keessan oolamu anis waan yeroo tokko namoonni kan isin himaati. Biyya irraa hin bahee yeroo duraatii fi gaafa yeroo duraa gaafa ijoollummaa fiyyaa jechuudha.
kaitin ga suuti deemu deema beekama suuti deema jedhin jira bee akkasitti ka'ee magaalaa daaddoo tajaajiltu magaalaa baay'ee karaa ka'ee baddinnoodhaan naanna'ee gaara fudhataan baara keessa qabbansa keessa shawwichaa asii baay'ee kan loojii tokko gubbaan jira ka'ee haramaa dhufee magaalaa haramaa na buusanii gisee sammaataan kiyya kun firistii iyyaara baadiyyaati kanatti asiin gargalee deema bikin immoo wanti deemu magaalaa Awudaay ture Awudaay kana yoo dheeyite biyya darasaan namoonni dhiibtuu nama rifeensa guddaa kana qabu yoo garte si saamtii si tumtii waa hedduu jiru yaa'anii natti himanii shofeerotii fi gargaartonni makiinaa faanii achirraa feetiin harmaa bu'ee gaafa san rifeensa kana qarshuma sadii akkanaan akkamaa kanatti jiruun fuul hin taane qarshuma sadii qirasanii ka'eetiin mana rifeensaa kana seenee hogguun seenee amma ani baay'ee abbaa kiyya baay'ee takkaa sodaadhaa abbaa kiyya niin kabajaanii takkaa san dura biyyaa'is beeku beeku hogguun biyyaa'in baay'ee sokkee faadhaan akkanatti gijeen har'a deemee wanti jee boruunii duruu qorra qabeen har'aa seenee galchee kanaan mana rifeensaa seenee mana rifeensaa abbaan seenee asinis daawwitii roga afranuu jechuudha mana rifeensaa kun san naxxiyee jira jechuun bareedee jira akkumaan akkana gaseenitti waluma baannaaf abbaa kiyya waluma baanee rif jee amma abbaan kiyya kamte qaxxiqaate jeetiin fuula keessa ilaalee obboleessa kiyya tokko na fakkaate akkasumatti ilaalee rif jee bakka qaamni kun hullatti bakka achiin garaan galatti abbuun akkana jee bakka niin fiigattiis magaalaa guddaa kana keessa uummata guddaa kana keessa jira niin fiigattiis guyyaan beenen jira giseen akkana jee ilaaluu kun asiin sanumaa jira achiin sanumaa jira akkasitti ajtuu baree iddoo tokko bitti bakka abda jee iddoo tokkaan mudannoo kana ammallee gisee jaalan ifitti hin qabna jechuudha akkasii magaalaa gaafaan dura seenu isa tanaan na mudatee hariifa baadiyyaatii fi hariifa magaalaa ganaa akkasitti baazootu biratti agartaniiti baazootu intarteementii chaanaal sabiskiraayib godhaa fi nu godhaadhaa nu guddisaadhaa nu wal qabaa nu wal utubsataa iddoo takka isin galatoonfannaa nu waliin turtii gaarii akka gootan isin abdannaa baazootu waan biraa ammallee hedduu qotee waan jiruuf itti aantu akka isin geessuuf sabiskiraayib godhaa irrachi dabraa laayik godhaa irrachi dabraa fi sheer godhaati hiriyoottan keessaniin gaara isin jaa